Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa leenjistoota kolleejjota baalaa taa'oo naannichaa gidduutti wal dorgommii qo'annoo fi qorannoo gaggeesse. Dorgommicha qopheessummaa biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaatiin yoo ta'u, dorgommichis leenjistoota kolleejjii baalaa taa'oo naannoo Oromiyaa irraa walitti dhufan bu'aa qorannoo fi qo'annoo isaanii rakkoo hawaasaanii fura jedhanii qabatanii dhufan hirmaattotaaf dhiyeessanii jiru. Kaayyoon guddaan wal dorgommii qo'annoo fi qorannoo kana humna namaa ogummaan leenji'ee ga'oome horachuu fi bu'aa qorannoo fi qo'annoo rakkoo hawaasaa hiikuu danda'u adda baasuun qabatamaan hojiirra oolchuuf jedhan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaatti Daayireektara misooma hooggansa dhaabbilee leenjii Aadde Biraanee Dafarshaa. Waldorgommiin qorannoof qo'annoo gochaa kun leenjistoonni fi hooggansi dhaabbilee leenjii fi ogeeyyiin kallattiidhaan dhimma kanarratti hirmaatan naannoo jiran keessatti qorannoo gaggeessanii qabatamaadhaan tooftaa ittiin rakkoo hiikaa deemanidha. Kana yeroo jennu dhaabbilee leenjii ogummaa keessatti ogummaalee baay'eetu jira, hojiilee gurguddootu jira. Lammiin tokko leenjii ogummaa argatee carraa hojii akka argatu akkasumas sadarkaa biyyaattis haa ta'u akka naannoo isaatti dinagdee biyyaa irratti akka bu'aa buusuuf leenjii gahumsa qabu argachuun irra jiraata. Leenjiin gahumsa qabu kennuu kana keessatti gaa abbummaadhaan kan hirmaatu leenjisaa fi hooggansa dhaabbileeti. Leenjii gahumsa qabu kana kennuu keessatti rakkooleen adda addaa mudachuu danda'u. Kanarraa kan ka'e karaa saayinsawaa ta'een ogummaa inni qabuun saayinsiidhaan deeggaree qorannoo gaggeessa jechuudha. Akka Oromiyaatti dorgommiin bu'aa qorannoo fi qo'annoo kun yeroo afuraffaaf kan gaggeeffamu ta'uu kan dubbatan Aadde Biraaneen itti fufiisaan kolleejjota gidduutti mira dorgomtummaa kan uumuu fi leenjistoota gidduutti immoo waan haaraa kan uumuu ta'us ibsanii jiru. Leenjistoonni kolleejjota baalaa taa'oo irraa bu'aa qorannoo fi qo'annoo isaanii dhiyeessan gama isaaniitiin ogeessota adda addaa waliin dorgomuun isaanii fuula duraaf cichoominaan akka hojjennu abdii nutti hora jedhan. Miirni uumu baay'ee namatti tola. Miila dorgomaa, miila falmatummaatu sitti dhaga'ama. Kanaan duraan barreen gaddaasumatti hojjedheen ture jechuudha. Oomisha aannanii hojii wal qabatee dhibee piroodakshinii aannanii affeekti godhanii hojii wal qabatee hojjedhee raankii tokkoffaadhaan baheen ture. Yeroo sana waa hedduun bari'an. Hiriyyaan koo yookiin gaaddanyaan koo achi barsiisu hojjetee waan asitti dhufee milkaa'ee fi anis maaliifin hojjedhu dheessa laalee akkuma qoosaatti utuma leenjisnu utuma gabbuunu laallu rakkoo kana irratti anis maaliifin hojjedhu yaadadhuun hin ka'e jechuudha. Xiqqoon ishee achii kaate jechuudha. Namni hundumtuu sana beezii godhatee barsiisonni kamiyyuu environmentii isaanii keessa rakkoon inni jiru rakkoo hedduu jira. Rakkoo sana garuu yoo naa danda'ame inpuutii mata'e tokko nan kaa'a jedhanii yoo yaadan miira falmatummaa yookiin dorgomummaa sitti dhaga'a. As gaafa dhuftu maadhiis inni baay'ee miira dorgommii hedduu sitti dhaga'ama. Amma sitti tokkoffaas bahi dhumarras bahi waan ati hedduu argattu waan hedduu jira jechuudha. Gama biraatiin akka Oromiyaatti dorgommiin dandeettii ogummaa fi kalaqa teeknooloojii kolleejjota baalaa taa'oo gidduutti gosoota ogummaa 11 kan gaggeeffamu yoo ta'u, dorgomtoonnis dorgommii mo'aa mo'attootaa yoo ta'an kalaqa ogummaa isaanii agarsiisutti kan gammadan ta'uu ibsaniiru. Kuni guddina biyyattiif file sababa ta'a. Maaliif namni jechuun kallattii hundumaan gaafa dorgomee dipaartimentii yookaan immoo fiildii qabu irratti gaafa dorgomee guddina biyyaattiifis dhuunfaataafis isaatiifis jijjiirama guddaa fiduu danda'a waan ta'eef baay'ee nama gammachiisa kun waliin dorgomuun. Hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa Injiinar Eebbaa Garbaa kaayyoon dorgommii kalaqaa fi ogummaa kun lammiilee ga'umsa qaban baasuun biyya keessa fi alatti dorgomaa ta'e uumuudha jedhan. Ogummaa dagaagsuun galma mootummaa naannoo Oromiyaati kan jedhan Injiinar Eebbaan dorgomtoonni kunis godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa gosoota ogummaa 11 dorgommii mo'aa mo'attootaa gaggeeffamaa jiraachuu himan. Ogummaa dagaagsuun galma mootummaa naannoo Oromiyaa tokko lammiin hundumtuu ogummaa akka qabaatuuf hojjechaa jirra. Kanaaf leenjifamtoonni kolleejii baalaa taa'oo garaagaraa akka Oromiyaatti jiran guyyaa irraa Adaamaa irratti skill competition yookaan dorgommii ogummaa garaagaraatiin gaggeessaa jiru. Ogummaaleen 11 kan ittiin wal dorgomaa jiran jechuudha. Barbaachisummaan isaa galmi isaanii guddaan lammiileen keenya ga'umsa ogummaa qabaatanii dorgomoo akka ta'aniif addunyaa irrattis haa ta'u biyya keessatti dorgomanii ogummaa isaanii kanaan ofiifis maatiifis biyyaafis bu'aa akka buusan hojjetanii jijjiirama akka fidan hawaasa qaroomaa illee uumuudhaaf ogummaan murteessaa waan ta'eef
lammiin hundumtuu ogummaa kana osoo argate iyyuu gaariidha kan jedhu qabna. Dorgommiin ogummaa gaggeeffamu kun ogeessota ga'umsa ogummaa qaban baasuu fi oomisha qulqulluu gabaatti dhiyeessuu keessatti shoora olaanaa qabas jedhan Injiinar Eebban. Walumaa galatti nuti lammiin hundumtuu ogummaa isaan ga'umsa akka qabaatu waan barbaannuuf kaka'umsi inni lammii dargaggoota keessatti uumu kun yookaan ogeessota leenjiirra jiranis ta'u sochoostoota himataa keessa jiran irratti uumu kun oomishni qulqullinni oomisha isaan oomishanii tajaajila isaan kennanii akka dabalu godha. Ga'umsi ogummaa yoo jiraate qulqullinni oomishaa jiraata. Akkuma kana immoo yeroo gabaabaatti oomisha baay'ee oomishu yookaan immoo tajaajila qulqullina qabu kennuu danda'u jechuudha. Kanaaf qulqullinni oomishaas baay'inni oomishaas yookaan qulqullinni tajaajilaaf baay'inni tajaajila isaan kennanii akka dabalu godha.